hammamatti muuziqaa keessa jirtu dammaquu dandeessani lakki dammaquu hin dandeessani ati nashiidaa irratti uffata kana maaliin mul'isuu fiddi waan rasuulatiif carqii burree kana maaltu wal fakkeesseme daawwattoota kiyya kabajamu assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh raajiin qabadhe gama keessan dhufe waan tokko bifaa fi haalli isallee addaan nu dhibee nu rakkisee gama laallee gamanaan illee hawaasa keenya boqachiisa gaafa jedhan gamanaan illee uummanni keenya boqota gaafa jedhan kasan caalutti dhufu deemu jira amma dubbii anarra isinii himuu deemu waa'ee nashiidaati nashiidaa anarra isinii himuu deemu ammoo nashiidaa hiika jedhu irra muuziqaa hiika maqaa jedhu soo kennanii fi hin dhiyaata beefin sitti bohaa kan qabullee guutuu tahaa na kunuunsitee ajabaa haa ta'u garuu akkas akka jettillee hin dhiyeessine nyaatuuf misingaa marqitee dhiisuuf itti carreessitee jedhu sanii nashiidaa jechuunii fi rakkisaadha dhiisuuf ammoo wanta chikeetti dubbatamu waa'ee Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanaaf mee nashiidota yeroo ammaa maxxanfamaa gadi bahaa arginu miidiyaa hawaasaa kana gubbaa naanna'ee asii YouTube miidiyaalee garaagaraa irraa haasa'u naannoo kana yeroo arginu baay'ee waan daangaa bahee fi waan ulfaataa fokkisaa waan meeshaa muuziqaatti ta'atuudhaan muuziqaa godhan argaa jirra. Kanaaf muuziqaa kamii fi kamtu wal fakkaata nashiidaan kun muuziqaa kam fakkaata kan jedhullee kana dura dubbadheen ture. Haa ta'uti garuu nashiidaa har'a asittiin bahee waa'ee isaa isinitti himuu deemu kana yoo ilaalle ammoo akkaataa jalqaba walaloo isaati irraa kaana. Jalqaba namni gaafa itti yaaddu walaloo barreessita. Walaloon kuni baay'ee bareedaadha. Walumaa gala waa'ee Nabi Muhammadiiti waan ta'eef dubbii waa'ee Nabi Muhammad ni mi'ooyti. Walaloon isallee baay'ee gaariidha. Yeedaloo isaatti yoo dhufte gungumee waa'ee Nabi Muhammadi akkaataa ati ittiin dhagahuu dandeessu sitti waan ta'eef innillee baay'ee bareedaadha. Sadarkaa itti aanutti yoo dhufte akkaataa hojimaata fi kilipii kanaa yoo ilaalte takkaahummoo waan akkaataa waan san ittiin himuudha. Walaloo san erga hojjettee booda yeedaloo san immoo akkaataa namatti ittiin himu. Osoo walaloon yeedaloon bareedan afaan kan keetii bahu akkasitti danda'amu gargaarsifachuuf jettee meeshaa muuziqaa fiddee yeroo ittiin taphattuutu mul'ata. Kun ammoo guutumaa guututti nashiidaan sun osoo hin taane muuziqaa jechuun hin danda'amaa jechuudha. As keessatti ritmii ittiin filatanii kilaasikaalii garaagaraatiin taphatu meeshaalee muuziqaa kanneen akka kiiboordii akkasuma immoo itti deebaniitiin saaksifoonii meeshota akka tiraampeti kanneen fayyadamaa yeroo taphatan argina. Kana jechuun maal jechuudha guutumatti meeshaalee muuziqaa kanneen fayyadamanii nashiidaa hojjetu. Rabbi akkanaan qabaa Rabbi akkanaan qabaa ummayin hun dhagahu siin jedhu yeroo waan akkasitti gaafatu ummayin hun dhagahu jedhu yoo ati onnee kan keetirraa hin dubbatin ummanni eessatti si dhagaha duraan amma mee jalqaba irratti hangafa nama hundaafu akka biyyaatti illee akka eessatti illee hangafa ta'u yoo fudhatte Munshida Raayyaa Abbaa Maccaati. Munshida Ustaaz Raayyaan Abbaa Maccaa keessan dibbillee hin tumu waa dibbee tumuuf illee jaboo rakkatu garuu haa ta'uuti akkaataa inni itti hojjetu hedduu namatti toluu fi gurra nama hundaa keessa nama islaama ta'e osoo hin taane ka islaama hin ta'in illee dirqiidhaan dhaqee qirqirsee gurra isaa seenaa jechuudha. Kana jechuun wanta inni dubbatu santuuyyuu waa inni dubbatu santu onni irraa kaa waan ta'eef onni rabbiillee isaa geessa. Yoo ati akkanumaa wii jettee wacce dubbiin haqiiqaa imaana gaafatti yoo dubbiin imaana keessaa onni irraa ati hin dubbatin ta'e irra achi kaattee tawakkula rabbi irraa qabaattee ati hin dubbatin ta'e eessan achi sii ga'a. Kanaafuu namni nun dhagahu warroonni jettan waan akkasiiti uf deebi'aati akka namoonni isin argataniif jaala rabbii barbaada yoo isin jaala namaa keessatti barbaadu deemtan homuullee isin hin dhagahu ergamni keessan illee galma hin ga'u yeroof isiniif fakkaachuu mala namoonni dhimma biraa waan biraati waan tokko tokkoof isin dhiyaatuu barbaadan yeroof harka isinii dha'uu danda'u garuu dubbiin akkasii miti amma yoo fudhatte bahaa fi dhihatti baadiyyaa magaalatti biyya keessa fi kan biyya alaa jirullee Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa waggaadhaan nashiidaa akkamiin nuu dalagee dhufaa jedhu Sigale kam nuu dalagee dhufaa jedhu hawaasummaa irratti nuu dalagaa barnoota irratti nuu dalagaa jiruuf jireenya fuudhaa heeruma irratti nuu dalagaa akiraa keenya akka du'aa irratti nuu dalagaa seenaa keenya irratti nuu dalagaa seenaa islaamaa irratti dalagaa seenaa biyya keenya irratti dalagaa yetuu laa inoo misaraallen akka maa irratti nuu dalaga jedhaniitiin eeggatu inni illee wanti inni dubbate takka osoo lafan ga'in edana dubbate edana addunyaan guutuun saamminni maxxansi kanaan gara addunyaan guutuun gadi isaa dhageetti sababii isaa bahaadhii addunyaan fooddaa tokko taate gatii ta'eef. Maali wanti inni dubbatu santu onni irraa ka'ee onnee gaha waan ta'eef kanaaf jaalala rabbii keessa barbaadu yoo dubbatte rabbiin galma sii geessa yoo kaani ammoo akkuma tamma hiika itti godhattee namni nun dhagahu jette san homullee sin dhagahu jechuudha inni sun sani kan biraa namoota
waan kanarratti xiyyeeffatanii namoota jajjabeessanidha. Namoonni kunniin akka islaamummaa keessatti yoo fudhannee ilaalle dubbiin kun baay'ee hamaadha. Dubbiin muuziqaa fi nashiidaa wal fakkeessu ulfaataadha. Kanarratti immoo namni isin deeggaru shari'aa keessatti wanni deeggarsa shari'aa irraa hin qabdan. Garuu mataa keessanii fi namoota shayxaana irraa fakkaachuu argachuu dandeessan. Kana jechuun nashiidaa teessan tana keessatti waan tokko jarrabee argeen jira. Wanta arge tokko yoo jiraate maalinni isin qajeela sadarkaa nashiidaa keessaa baatanii sadarkaa muuziqaa akka isin dalagaa jirtan sirriitti argee hubadhee jira. Haala kanaan sirreeffachuu yaala. Hin sirreeffannu yoo jettan ammoo gosa dhiichisa shubbisa gosa kamiitinii fi kamii waan jedhu kana gadi fuunee walaloo bakka isin fudhattanii fi yeedaloo bakka isin fudhattan shubbisni keessan kun immoo muuziqaa kamirraa hojjetame ka jedhu immoo finnee isin garsiifnaa jechuun. Kun immoo gaafa sadarkaa kana muuziqaa fi deebineetii nashiidaa walitti madaalchisuun ulfaataadha. Waan rabbiitii fi waan shayxaana walitti fakkeessu hin taatu gatii ta'eef malee finnee wal birallee qabnee isinitti argisiisuu hin dirqama. Gaafa isin immoo lakkii jettan isinitti argisiisuuf immoo hin dirqamnaa jechuudha. Kanaaf ammas asirratti warri hojjetanii fi warri hojjettanillee yookaan mucaan kana dalagee fi warri mucaa kana duuba jirtanillee wanti isinii garuu dide tokkoof tokko innillee muuziqaa akka dalagaa jirtan gabayaa muuziqaa keessa akka jirtan isinii garuu didee jira. Haa afaanin waa'ee Muhammadii dubbattanii malee dubbiin hojii keessanii guutumatti muuziqaadha. Kanaaf hamma ammaatti muuziqaa keessa jirtu dammaquu dandeessanii of dhaqqabaa yeroo muuziqaa keessa jirtan. Lakki dammaquu hin dandeessanii achi bahaatii sirbaa weellisaa isiniin jenna malee munshid isiniin hin jennu. Kanaaf dogoggora akkasii kanarraa of sirreessaa. Amma gama daayirektii waan kana gochuuti yoo ilaalle uffata aadaa uffatan. Uffata aadaa nama asirratti barraa'ee isin gartan kaasirraa mul'atu kuni uffata aadaa Gujiiti. Uffata aadaa Oromoota keessaa uummata Oromoo keenya ka warra Gujiiti. Ati nashiidaa irratti uffata kana maaliin mul'isuu fiddee mee maaliin mul'isu wanni dubbatu waan rasuulati carqii burree kana maaltu wal fakkeesseme. Uffata kana maaltu wal fakkeesse wanti dubbattu waan rasuulaati. Akkaataa waraabama kilippii kanaa yoo ilaalte immoo akkama asirraa mul'atu kana. Kilippii kana keessatti maal argita ka dubbattu jaala rasuulati. Garuu kilippii kana irraa kan mul'atu immoo nama akkasiin fakkaannetu irraa mul'ataa jechuudha. Bakka rasanitti waan rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam dubbachuufu waan rasuulli hojjetan hojjetuutu dirqama. Uffannaa kan keetirraa fudhadhu. Haala kan keetirraa fudhadhu. Akkaatummaan kan kee hundinuu waan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dubbachuufu gatii isaanii beektee dubbachuufu ati nama isaanii ta'utu jalqaba dursaa jechuudha. Ati nama isaanii ta'utu waan Nabi Muhammad si dubbisuu danda'a. Osoo nama isaanii hin taane waan Nabi Muhammad dubbachuu hin dandeessu jechuudha. Akkaatummaan asirratti isin fayyadamtan guutumaa guututti akkaataa muuziqaa warroonni muuziqaa dalagan ijoolleen warroonni weellistoonni kilippii muuziqaa irratti dalagdan malee nashiida irratti waan dalagan tokkollee of keessaa hin qabu. Laallee dhabnee jira. Akkaataan agarsiisa akshinii yookaan sochii mucaan kilippii waraabe kun taasisullee akkaataan isaa hedduu baay'ee kanneen nama jechisiisu miti. Keessayyuu yeroo itti dhimmamtanii dhimma kana dalagan ta'e jettanii lafaa ol ka'uu osoo hin taane itti yaadatii maal gochuu qaba bitaa mirga keenya akkami waan jiru kanarratti ilaala. Kanaaf mucaa kanatti qalbii deebii horadhu warri mucaa kana dudduuban jirtan ammoo daandii sirriirra mucaa kana kaa'an jirtan waan ta'eef osoo dhaabbattanii dhaamsa jiruun isinii qaba. Mucaan kun ammoo addatti wanti si gorsu yoo jiraate akka mushira tokkotti waan gaarii dalagaa jirta. Akkaataa itti hojjettu garuu sirrii miti. Dogoggora guddaa qaba. Daandiirraa si maqsaa jiran. Oofanii sunnaa keessaa si baasaa jiran. Walumaa gala muuziqaa si darisiisuuf qophii xumuranii jiran. Waan xiqqootu si hafee jechuun uf dammaqii uf argii ganda kanaa deebi. Wanti si gorsu yoo jiraate isa kana. Dogoggora asii achi dhalatuufillee himna ka hundaatu hin dhiifnu. Dogoggora waan jiru hundaa hin himnu. Ka jabaa hojjettan garuu isin jabeessin. Kammoo isin akkasumatti isin dogoggortan ammoo dogoggortanii isin hin jennu. Dogoggora san irraa baratuu diddan ammoo ummata muuziqaa hojjechuudhaaf islaama jalatti dhokatee maqaa nashiidaa jalatti dhokatee hamma barbaade dhiichisuuf shubbisuuf caffaruuf ummata illee caffarsiisuuf daandiirraa ummata baasuu fi akiraa ummata balleessuuf qophaa'e akka isin taatan himuufi jechuudha.